isiifis gargaarsa goonee jirru gargaarsa bareedaa goonee fi jirra fuulduraafillee gargaarsi keenya akka itti fufu jenna isiinis kunoo ta'a agartan tana gurbaa siitis dheenyuma kana fuusifnee bultii isaa ooffatee jira waan harka qalleeyyii ta'aniif jecha isaanis bira dhaabbachuu jirra gammachuutti dhagaamtee fi yaada isaan qabanis gamanumaan isaanitti si dabarsa gargaarsa sii godhu jiru kana manallee naa tolchanii gurbaallee naa fuusisanii gurbaa hojii naa fuusisaniiti manaas naa tolchanii mana naa tolchuu jiran kun inshallah isinis rabbi isinaa ajaajisu amiin 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 rabbi ol isinaa qabu amiin amiin gurbaan kee fuudhees bultiin isaa oogitee jirtiimi amma jiroo ganaa dhaaruusaa abshir sonaas cinaa jirra rabbi siyaa gurbaan fuusifnees kunoo isallee yaadarraa fudhachuu dandeessanii jechuudha amma akka gaariitti gartee ammallee na fuusisaniiti ammallee yoo rabbi jee gargaarsa kun ammallee manaallee naatti cabsanii amma nooraa naa dibu jiran qalammaa habe tanaafuu haanaa galatooman akkasii nu gargaaru ammallee fuulduraaf gartee waan gartee yoo rabbi jee nuuni jettan akkuma nuun geessan jechuudha imree keenya waliin nu haadhiisu anis rabbi naa qobsiise akka ummata qayroo tanatti na idee anilleen ummataa taliyyuun barbaade. Tole gaa kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya egaa ammas dhaabbanni Ishraaq yookaan Biiftuu Bariidhaa akkuma tajaajila kannaa jirutti nutis hojiilee inni hojjechaa jiru faana buunee isin biraan gahaa jirra akkuma agartan tana aayyoo teenyaas soomana gargaaraa ture dhaabbanni kun haati teenya ilma qabdii ilmi isiitillee irraa dhukkubaa ciisaa jira ammas duraanis deeggarsa ummataatiin jiraachaa turte sababa dhukkuba koronaatiin wal qabatee ummanni isiin deeggaraa turelleen hardhammoo ifiifuu deeggarsa barbaada rakkoo hamaa keessatti gaaga'ama hamaadhaaf saaxilamanii jiranii meegaa haadha teenya mee maqaa keessan eenyu isiniin jaan ani maqaa kiyya Rahmaa Ahmed naan jaan ayyee ilmaan meeqa qabda ilmaan lamaan qaba lamaan tokko mana qaba malee tokkommoo kan amma as ciisu kana kanaaf anumaan rakkoo qaba amma mana kanaa manuma khirootiin jiraachaa jirta khiroo sun ofirraa baasuun dadhabe hayyee dhaabbanni Ishraaq yookaan Biiftuu Bariidhaa yookaan ijoolleen jammaanni agartu kun amma dura maal faadha rabadaana dhufanii gargaarsa isinii godhuu turanii ramadaana bara dheengaddaa naa godhan gaariidha mee amma duba rabadaaniinis seenee sababa dhukkuba kanaatiin magaalaanis akka duraanitti hidhamtee jirti rakkoo akkamii keessa jirtan mee rakkoo akkam akka dhaabbanni kun isin furuu barbaadan rakkoo waan nyaannoo sin qabnu waan dhugnoo sin qabnu innis mana namaati cinquma keessaan jira kanaafuu deeggarsa barbaachisa isin barbaachisa jechuudha ilma keetoo eessaa dhukkuba ilma wallee qabbanaan se akkanuma teessise faalijiin sochiin deemee bobba'ee galuu hin danda'u sababa faalijii qabee jechuudha isallee akkasii wal dhaanan barbaada jechuudha duuba gaa dhaabbata kana mee akka gartee ilma keetis tajaajilanii yaala gartee fayyaadhaa akka argatus akka atis mana si godhanii jireenya kan kee jijjiiranii borullee atillee jireenya nama biraa akka jijjiirtu san barbaadaa jechuudha haa ta'u gaa kabajamtoota daawwattoota hordoftoota OBC akkuma agartan kanatti na duubatti kan argamu ilmasiiti ilmaan lama qabdii tokkommoo irraa dhukkubsatee faalijiin qabamee ciisaa jira bakka taa'utti hunoo waan qabdu kannitee fi tajaajilaa jirti dhaabbanni Ishraaq kunis rabadaana deeggarsa godhaafi ture hardhammoo rabadaanni seenaa jira sababa dhukkuba kanaatiin namni keenya beelaa fi gaaga'ama hamaadhaaf saaxilamaa jira kanaafuu tajaajila barbaadan deeggarsa barbaadanii jechuu barbaadeeti deeggarsa hawaasni keenya kan biyya alaa jirus dhaabbata kana qunnamuudhaan dhaabbata tola ooltummaa irratti fuulleeffatee uummata keenya rakkoo keessaa baasaa jiru kana qunnamuudhaan waan dandeessan gargaaraa isiniin jenna xiqqaattu bakka hin dhabduu guddattu gaafii hin qabdu wama qabaniin wal bira dhaabbannaa rabbii gaditti wal malee waan biraan qabnu waan dandeessaniin hawaasa kana rakkoo keessaa baasaan dhaamsa keenya isiniin jenna tole gaamee haadha teenya dhaamsa maayyii wanni dhaammattu maali Kono wala harkinis na jaba gaafa dura loisi dileetiin bula eegana loisi sunis dadhabeetiin akkana ta'a gargaarsa waan takka nama gargaaru sin qabu kono cinqii kana ka isaan jira gargaarsa hin fedha dhaqeetiin oggumee waraqaalee naa katabanii irra ogguu namoonni jala dubbachuu dhabe waraqaan kun oolu teessi oggumee kan dhaqe kun Khaalidillee qoba qaba
Kanaafuu harki keetis cabaa atiis waldhaansa barbaadda. Umriin teetillee deemtee jirti tajaajila barbaaddaa jechuudha. Tajaajila dhabeetiin harki kana na ta'e. Tajaajila dhabee harki kana na ta'e silaa gaanama hidhaniin waa nama akka kannaniin sun dhabee kun harki akkas na ta'e. Tajaajila amma waan nyaatanii waan dhugdaniifuu rakkisaarra jirtanii rakkoorraan jiree. Tole egaa namni beelaa'ee qoonqoo ibiddarra jirtuu hin afatu jetti Oromoon. Kanaafuu waan dandeessaniin nama keenya bira dhaabbadhaan ammaas dhaamsa keenya isiniin jenna. Egaa kabajamtoota daawwattoota hordoftoota OBC hojii tola ooltummaa dhaabbanni kun hojjechaa jiru ammaas akkuma itti fufee jira. Nu faana turaan ammaas afeerraa keenya isiniin jenna. Islam furmaata waa hunda siif qajeelcha jiru tantee. Tole egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota OBC egaa godina Harargee Bahaa Gursum magaalaa Funyaan Biiraa ganda Masgiidu Nuur jirra. Egaa hojii dhaabbanni Shiraag yookaan biiftuun bariidhaa hojii tola ooltummaa inni hojjechaa jiru akkuma isin biraan gahaa jirrutti itti fufee jira. Hanga xumura sagantaa teenyaa nu faana turaa isiniin jenna. Egaa manni agartan kunis mana nama rakkataati. Maqaa isaaniitis gaafannee rakkoo akkam akka keessa jiranii fi dhaabbanni kun rakkoo akkam akka furaa ture ammas rakkoo akkam akka furuu barbaaddu kagaafannu taana. Tole egaa maqaa keenyu si jaal. Ayyaan irfannaan jaanaati. Rakkoon si harkaa qabu amma duraas ta'ee ta'a ammaatis walirratti hidhaatee mee rakkoo akkami? Rakkoo jettuu qaba manni narra jigee jira. Haadha abbaa hin qabu. Akka na gargaartanii barbaada. Kun mana kiyyaas laala harka amma taaka kolokkotees na gargaaran rakkina kiyya hundaa'u na gargaaran isaaniif marabbimaan eegadha. Ilmaan kana eenyusi hojii guddisaa jira? Ilmaan kana rabbi jala mucaa tokkoon qaba isaan tumtuu na dalagee na wajjin dalaguu jira na guddisuu jira. Fi deeggarsumaa fi gargaarsa ummataatiin guddisaa jirta. Egaa manni kunis akka malee bishaan maddee jira namni keessa jiraachuu hin danda'u rakkina hamaaf saaxilamanii jiranii rakkoo tana mee ta'arratti jirtuu fi ta'amma duraatu dhaabbanni Shiraag kun yookaan biiftuun bariidhaa maal sin gargaaru ture? Irraa tanaaf kannanii maallaqa naaf kannanii ijoollee hocuuf naaf kannanii akkasitti na gargaaru turanaati. Dhufaniitis ilaalanii si jajjabeessaa ture? Na ilaalanii na wajjin harkaniiti na guddisuu isaan fi rabbimaan qaba isaanii oolu ijoollee sammas naasgee jaarata isaanii huccuu isaanii waan fedhan isaanii naa godhaati. Deeggarsi gama biraatiin abbootii qabeenyaa haa taatu gara mootummaatiin deeggarsi harkachaa jirtu jira? Jiru. Gara dhaabbatuma Shiraag kana malee. Tole gaamee egaa akkuma ibsitetti dhaabbanni Shiraag hojii tola ooltummaa irra bobba'ee gandaa gosaan sabaa fi amantiin osoo addaan hin qoodin nama rakkatee gargaaruun nama ta'uun gahaadha jee waan qabu dhadhawatee uummata keenya rakkoo fi gadadoo keessaaf baasuu irratti fuulleeffatee jira. Egaa mee Abdulkariim koreen gaa dhaabbata kanaatis kunoo akkuma agartan kana na bira jirti. Egaa mee gargaarsi isin amma dura godhaa turtanii fi ammaan booda hoo isiidhaaf godhuudhaaf karoorfattanii fi fakkaattota akka isaanii gargaarsa akkami? Bismillah sallallahu alaihi wasallam. Amma mana kunoo kan arkuu jirtuu fi mana jala bishaan baasu jira madda baasu jira. Mana kanaas jaarree tolchuuf korora qabnee jira. Ammas waan nyaatuuf waan ijoollee qaraasisuuf waan uffatus amata meeqa gargaaru jira. Ammas rabbii hojii itti fufnaa jenna. Isi akka dhaabbattee fi dalagattee eegaltus ni goonaa jennee korora qabnee jira. Akkasumatti fufnaa jaaf. Egaa ijoollee uniformii fi daftara qalamaas bitaa fi jiraachuu ibsanii jiranii akkasumatti egaa raashiina nyaataa dhugaatiis hanga danda'an dhaabbanni kun gargaaraa jira. Kana malees mana gartee jalaa diigamaa jiru kana kan bishaan keessaa maddaa jiru kanaas dandamachiisanii haaree itti ijaaruufis karoora qabaachuu isaanii asirratti ibsanii jiranii. Tole gaamee gama isaaniitiin sin deebisa. Egaamee rakkoon ati si harkaa qabdu tun akka furmaata harkattu hawaasa keenya kan biyya alaa jiru fa'aa akkasitti dirmatan dhaamsa maalii dhaamtaaf? Dhaamsa salaamu alaikum. Dhaamsa kan dhaamu rakkina kun akka jiruutiin dhaamsa galatoomaan jaan. Akka gargaarsa rakkoo tana keessaa si baasanoo warri biyya alaa jiru hawaasa keenya baay'eetu biyya alaa jira. Isaan kun akka si gargaaraniif ergaa maalii dabarsitaaf na gargaaraan akka mijeettan? Na gargaaraan jaan manni narra jigeen jaa kun akkanattiin ala galaa bishaan inni madda gubbaanis ni yaa'a. Ijoollee tiyyaas kun hiyyeettiidha waan inni wajjin guddisuu isaanii rabbiin qaba. Sinjeetiin akkasii ergaa.
أنا خدمة كلها أكو جدا خدمة نرد akkasi gargaaramu. أكن غرغراني خاربي وجن نول خاصني ما أنا خلاص نرجيسني ما تلسني ما تكشوني تسوس نخنني أما سوما Tole egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota OBC egaa akkuma ibsitetti rakkina hamaa keessatti gaaga'ama hamaaf saaxilamtee jirti. Namni keenya wal malee hin qabnu xiqqaattee bakka hin dhabdu guddattee gaafii hin qabdu waan qabdaniin hawaasni keenya biyyaalaatiis hiree duraan itti uummata isaa gargaaruu dhabee har'a hireen isin uumamee jira dhaabbata Ishiraaq kana qunnamuudhaan dhaabbata barii biiftuudhaan qunnamuudhaan hawaasa keessan akka rakkoo keessaa baastan isiniin jenna hammas hanga xumura sagantaa teenyaa nu faana turaa isiniin jenna. Diin Islaam furmaata waa hunda siif qajeelcha jiru tantee. Bismillah. Ummaan teenya tan argaa jirtan tun nama harka qalleeyyiidha. Nama mana jireenyaatillee hin qabne waan kiraa firraa ittiin kafalanillee hin qabne. Kanaafuu ummanni keenya warreen abbootii qabeenyaatii fi magaalaa teenya warreen abbootii qabeenyaa warreen mana qabalee hedduu keessa jiru jira mootummaan keenyallee kana laalee ummata rakkataa kana akka cinaa dhaabbatee manneen akkasiitillee irraa baasee fi ummata rakkataa kana itti galchu jenna. Umma maal faasi barbaachisa dargaggoonni kan maan dura maal si gargaaran? Amma na gargaara wallahi itti na gargaaran ijoolleen tun amma abbaa mana qiyyaas fayyaan qabu marichee bona gargaara wallahi maallaqaa fi limmata jirtus na gargaaran. Mana jireenyaan qabu? Mana jireenyaan qabu wanta kan qabu ijoolleen jaasonatti xiqqashootana wanta akka wallahi billahi wanta kan qabu bootuma manaan qabu jaarsi nama guddaadha wanta kan illee deddeechuu danda'u. Maal hojjechaa jirtan? Amala wallahi looyisiin dhilee kun ol jala liqii fudhadhee wallahi billahi amma ganam kana fidhee wata looyisiin nurraa dhaabbattee wanta kaa'uun qabnu manarraa wallahi laaljiin. Kanaafuu rakkoo hammaa ta'an Kanaafuu rakkoo hamtuu keessa jirra wallahi. Gargaarsa guddaa barbaadan. Wallahi billahi. Akka mootummaatitti fi akka hawaasaatittu maal gaafattan? Amma akka waan gaafannu immoo gargaarsuma waan manaas hin qabnu kan manaas hin qabnu mire onni mana nafaqaas hin qabnu haati wanta kaa'uun qabnu rakkoo guddaa keessa jirra wallahi. Dargaggoonni kun shabaaba islaamaati. Uummata rakkataa keenya gargaarra jechaa jiranii isaanittis dhaamsa isaan dhaammatu fi gammachuu ammaan dura waan sii godhanii fi galata isaaniif kennitu maal sitti fakkaatame? Wallahi galata wallahi rabbitti ni kannaaf hanga wanni takka wallahi amma naa godhan galata rabbi ni kannaaf wallahi billahi. Diin Islaam furmaata waa hunda siif qajeelcha jiru tantee. Obboleettiin teenya tunis kun kaa argaa jirtan kun nama rakkataadha mana jireenyaan qabanii buqqa'anii dhufanii mootummaan ammaan dura rakkoo uumamte suniif kan ka'e mootummaan qabeenya isaanii saamamanii waan qaban hunda saamamanii as jiranii namni cinaa dhaabbachuu jirus hin jiru dargaggeeyyiin ganda kanaa rabbiif jecha if qabanii waan danda'aniin cinaa dhaabbachuu jiranii fuulduraafis manaas hin qaban waan keessa jiraatan hin qaban kanaafuu rakkina isinis ibsuu dandeessi. Alhamdulillah kana lois ma kana ila nejira amma magalan nuraacha xamte jirtay ilmaanu gandumaano feelu jiraaf amma ma obalayan kanya gargaarsa kan qanan sunu barbaachis mana jireenyaa si jira mana sokeeya gala mana maal qiraani galu jir noti wanta kan kam kanaafuu gargaarsa guddaa isin barbaachisa gargaarsa guddina barbaachisa qabeenya kanya dil gubame jira amma duratale ubakatalle fudhatu tinjiru islaam ma qaysa jiraatu jir waan islaamummaa noolaa tumaa fi kanaanii jiraachuu jira qabeenya keenya dil gubatee jira bakkatallee na dura qotee waan takkaas fudhachuutti hin jiru. Looyisumaa fi kanaan diddiladee ilmaan jiraachisu jira. Gargaarsa guddaa si barbaachisa. Gargaarsa guddina barbaachisa. Diin Islaam furmaata waa hunda siif qajeelcha jiru tantee. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota OBC egaa dhaabbanni tola ooltummaadhaan beekamu dhaabbanni Ishiraaq yookaan biiftuun bariidhaa akkuma gartee sochiisaa itti fufee jira nutis miidiyaadhaan deeggaramnee akkuma hojiilee tola ooltummaa inni hojjechaa jiruu fi hojjechuudhaaf karoorfatee waadatti galee isin biraan gaa jirrutti ammaas kunoo ganda obboleeyyan keenyaa asitti argamnee jirra inni nu biratti argamu kun maqaan keenyu siin jedhan Naasir Umar Jaamaa dhukkuba faalijiitiin qaamni sochiirra jiru dalagachuu hin danda'u bobba'ee galuu hin danda'u bakka taa'uu kana sossoo'uu hin danda'u deeggarsa hawaasaatiin jira hawaasnis sababa dhukkuba koronaatiin bittaa gurgurtaa fi bahii galii irraa ugguramee jira hawaasni duraan gargaaraa ture sanuu ifiifuu gargaarsa barbaada meegaa rakkoon amma isii harkaa qabdume maal fa'aa akkasii godhamu barbaadame dhaabbanni Ishiraaq yookaan biiftuu bariidhaa maal akkasii godhu barbaaddan? Akkuma wanni na gargaaru akkuma
Akumaan ol ka'ee sochii godhee waan inni socho'u sochii kana gargaarsa kan argachuu danda'u kanaan barbaada. Tole egaa gargaarsa guddaa barbaadda wal'aansaa fi tajaajila barbaadda waggaa meeqaa fi kanatti dhukkubsattee ciisaa jirta? Amata 8. Amma 8 haala kanaan jirta? Amma 8 kana guutuu akkanumatti gandaa si gargaaraa ture? Kanaafuu amma ka barbaaddu silaamee maatii qabdaa mee maqaa kan kee naa himi? Maqaan kiyya Naasir Umar Usmaan jedhama. Tole maatii qabdaa? Maatiin qabu. Warri si dhale hoo? Warra kiyya ndale amramanii jiran. Hundinuu amramanii jiran akhiramanii jiran gara akhiraa galanii jiran kan amma irratti hirkattee jirtu hawaasuma gandaati jechuudha. Kanaafuu dhaabbanni kunis nama akka keetii kana rakkoo keessa jiru rakkoo keessaa baasuuf gad dhaabbate hayyu duree yookaan imaamni dhaabbata Ishraaqas kan na biratti argamu kana egaa mee obbo Imraan dhaabbanni keessan namoota akkana kana tajaajiluudhaaf akkamitti amma duraas hojjechaa turtan ammas itti jirtan fuulduraaf maal fa'aa karoorfattan? Amma duratti dhugaadha amma dura deeggarsi nuti goonu gama nyaataatiin jechuudha. Gama nyaataatiin malee gama biraatiin hin geessine hammi nuti goone nama 3 qofa kan nuti hojiirra keenya jechuudha. Garuu fuulduraaf nyaata osoo hin taane namni akkamitti akka ifii isaatiif hojii uummatee hojii sun irratti nama biraa akka deeggaru godhuudha jechuudha kaayyoon keenya. Kanarratti mee deeggarsi hawaasa keenya biyya alaatiin akkamitti akkasiin bira dhaabbatan deeggarsa akkamtu isin barbaachisa? Kanarratti deeggarsi amma magaalaa kana nuti baatitti qarshii 30 qarshii 50 qarshii 10 hammana nama waa xiqqoo irraa fuuneeti deeggarsa kana nyaataan cinaa dhaabbachuu jirra jechuudha. Garuu akki barbaachisu hawaasni keenya kan biyya keessa jiruu fi biyya alaa jiru dhaabbata kana akka barbaachisutti cinaa dhaabbatee keessaafuu warri biyya alaa waan kanarratti soomana namoonni nu cinaa dhaabbatanii jira soomana qofa jechuudha. Saniif soomana qofa irratti osoo hin hafne baatii hunda dhaabbataa tahee yoo deeggarsi kun namoota akkanaa kana akka nuti cinaa dhaabbannu manneen ijaaruun barbaachisu akka ijaaramu akkasumatti nama hojii irraa dhaabbatee jira hojiin isaa akkamitti akka itti fufu fuuldura akka deemu akka uummanni biyya alaattis nu cinaa dhaabbatan gamanumaan dhaamsa keenya dabarsinaa jechuu barbaadetti. Jazakumullah khairan. Egaa akkuma naa ibsitetti akkuma ibsite imaamni yookaan hayyu dureen dhaabbata Ishraaq rakkoo beelaa qofa baasuu osoo hin ta'in nama arra gartee gargaaran boru yookaan yeroo muraasa booda akka deebi'ee ifii isaatiif kabiraa akka gargaaru haala mijeessaa jiranii warra hojii irratti bobbaasanis jiranii warra gartee beela baasaa jiranis jiranii kan fuusisanii bultiillee ijaaranis jiranii kan mana irratti ijaaranis jiranii hojii tola ooltummaa irra bobba'an yeroo dheeraa waan arraan jalqabamin waan ta'echa yeroo dheeraa tajaajilaa jiranii. Egaa hawaasni keenya kan biyya alaa jirus hawaasni keenya kan biyya keessa jirus kan hiree itti uummata isaa gargaaru dhabe gara dhaabbata Ishraaq yookaan biiftuu bariitiin qunnamtanii akka deeggarsa gartee isin niyyatan hawaasa isin niyyatan bira dhaabbanni kun akka isin biraan gahu jechuu barbaadeeti. Haa taatu gaa kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota OBC egaa hojiin tola ooltummaa dhaabbata Ishraaq yookaan biiftuu bariidha kana fakkaataa isatti aanu hanga walitti deebinu ammas turtiin keessan nu faana haa turu isin jenna. Diin Islaam furmaata waa hunda siif qajeelcha jiru tantee gammachuu yeroo hundaa dhugaadhaa yoo ta'amantee addunyaa fi akhirattis wallaahi jadaan kee toltee diinunaa diinul fadiila diin keenyaa kan wal jaalalaa himamee diinqiin dhumnee maddasaa quraana la'al mi'a isaa jireenya namaa.